Babal'ina magaalotaa piroojektota misoomaa fi investimentiin hawaasni qe'ee fi qabeenya isaarraa kaafamaa ture rakkoolee hawaas dinagdee garagaraaf saaxilamaa tureera. Kaafamtoonni misoomaa dursanii mariisifamuu dhabuun sirni tilmaamaa fi shallaggiin beenyaa iftoomina dhabuu fi kaffaltiin beenyaan wal qabatees rakkoolee hedduu jiraachuun hawaasni misooma naannoo isaatti hojjetamu shakkiin akka ilaalu taasisaa ture. Ejensiin dhimma hawaasa misoomaaf kaafamuu akka naannoo Oromiyaatti labsii 455 muraa 2008 hundaa'e erga hojii eegalee as rakkooleen kunneen salphachaa dhufaniiru. Haalam beenyaan kun itti tilmaamamu amma danda'amaa ta'etti jalqabaa kaasee amma dhumaatti qonnaan bulaan kun yeroo lafa isaarraa ka'u karaa sirrii ta'een qindeessuun ragaa sirrii ta'e qabachuun qabatamaattis tilmaama beenyaa keessatti hojumaata ta'e ulaagaa ta'e tanaan deemamuusaa hordofuun qaamni beenyaa kana shallahu qaama biraati nu hordofuudha. Waan qonnaan bulaa sanaaf malu akka jalaan hafne sirriitti xiyyeeffannaa kenninee yeroo yeroodhaan duukaa buunee isa waliin mari'achuudha. Komii inni qabus qaama dhimmi ilaalu wajjin qooda fudhattoota waliin mari'annee hiikuudha. As keessatti bal'inaan itti deemamaa jira. Kaffaltiin beenyaas duraan waggoottan 10 qofa kaffalamaa kan ture yoo ta'u labsii 1161 muraa 2011 akka fooyya'u ta'uu dabalatee leenjiin hubannaa cimsuu akka kennamu akka irratti xiyyeeffatamu ta'uunis faayidaa kaafamtoota misoomaa kabachisiisuuf gumaacheera. Dhimmoota labsiidhaanis wal qabatu dhimmi labsii qorannaa kaatota kanarratti bu'uureffateeti labsiin kun kan jijjiirame jecha. Waggaa 10 gaafa jedhu wantoonni keessaa hedduun isaanii jira jecha. Labsii 455 san keessatti wantoonni hafan jira jecha. Labsii fooyya'ee dhufe jecha. Labsii amma fooyya'ee 6111 kana keessatti leenjiiwwan keessattuu lafa kabulchuu biiroo lafaati sektoraalee lafaa iddoo garagaraa jiran jecha. Waa'ee lafaa irratti hubannoo gahaa ka qaban jecha. Kanaaf qaamonni dhimmi ilaallatu hubannoo waa'ee labsii irratti beenyaa ka shallagu koree beenyaa sadarkaa aanaa jiran. Koreen beenyaa kun hubannaa gahaa kaafamaa misoomaa tokko duunkaane dura mirgi inni achirraa qabu maal inni maal guuttachuu qabu ragaan inni guuttachuu qabu wanti lafarra isaa guuttamuu qabu maali waan jedhu leenjiin sadarkaan kennameefii jira jecha. Hawaasni warroonni kanaan dura dhimma beenyaa irratti dhiibamaa ture balaaleffataa ture suni guutuun guututti dhaabate jechoollee baannu hanga tokko qaama isaa falmatu qaama isaa dubbatu hanga arge seeronni kunniin gaddiriireeti hojiirra hanga oole hanga tokko bu'aa argatee jira waan ta'eef ejensiin kun kiyya hanga jedhutti ga'ee jira. Ejensiin dhimma hawaasa misoomaaf kaafamuu damee kibbaa giddugaleessaa lixa bahaa fi kibba lixaa jedhamee akka naannootti dameelee 5 of jalatti gurmeessuun hojjechaa jiru. Naannichatti hawaasni sababa misoomaan qe'ee fi qabeenya isaarraa kaafamu mariisifamee ka'uu fi erga ka'ees bakka kaafamutti misoomaaleen bu'uuraa guutamanii fi akka ka'aniif maallaqa beenyaan argatan keessaa yoo xiqqaate harka 3 gara investimentiitti akka seenaniifis deeggarsi taasifamaafii jira. Karoorri qabannee abbaa warraa 250 investimentiitti gala jennee kan yaadne kan investimentiitti galee abbaa warraa kaatota misoomaa 267 ta'u lafa argatee maallaqa kanaaf barbaachisu qopheeffate karaa guutuu ta'een investimentiitti galeera jechuudha. Kaafamtoota misoomaa akkaataa barbaadamuun deebisanii dhaabuu fi deeggarsa guutuu taasisuun hojiitti galchuuf hojiin hojjetamu ejensichaan kan hordofamu ta'us galma ga'iinsa isaaf qooda fudhattoota waliin hojjetama kan jedhan obbo Kadir rakkoolee nageenyaa yeroo yerootti mudataniin wal qabatee garuu harkifannaan akka jiru eeraniiru. Bulchitoota godinaatiif aanaalee fi bulchitoota magaalaa naannoo san jira wajjin hojjanna jecha. Kanaaf qooda fudhattoonni naannoo sanitti hanga dandameen qooda fudhattoota keessattuu sektoroota mootummaa jiran wajjin hojii bal'aadha hojiin hojjetamaa jiru. Karoora qindaa'aa baafannee akkamitti hojii kana hinna karaa jedhuun itti deemamaa jira jecha. Kanaaf naannoo kanatti haala yerootiin wal qabatee nageenya waan garaagaraatiin wal qabatee tasgabbiidhaan yeroo raawwatamuu irratti harkifannaa nu jalaa qabaan alatti qindoominaan naannoo sanitti hojjetamaa jira. Rakkoolee hawaas dinagdee bal'aa hawaasni kaafamtoota misoomaa qaban waaraan furuuf nageenya mirkaneessuun maddiitti
abbootii qabeenyaa dabalatee seektaraaleen mootummaa dhimmi isaan ilaallatu akka tumsan gaafatameera. Mootummaanis abbaan qabeenyaatis kan biroos naannoo kanatti yoo humna walii taanee hojjenne malee bal'ina hojiin kun qabuu fi rakkoo walxaxaa naannoo kanatti jiruun wal qabatee qaamni muraasni hojjetee kan keessaa bahu kan taane waan irratti walii galameef waliin taane humna walii taane hojjechaa kan jiru ta'uu isaati. Rakkoolee kana dura kaafamtoota misoomaa mudachaa turan furuuf qindoominni qooda fudhattoota waliin jiru seektaratti garaagarummaa qabaachuu eeruun hanqinaalee jiran hiikuun rakkoolee turan seenaa gochuuf xiyyeeffannoon ni hojjetamaa jedhan itti aanaan daayirektara olaanaa eejensii dhimma hawaasa misoomaaf kaafamu obbo Haabtoon Baqqalan. Seektaratti waliif fakkaatu harkifannaan hin jira. Isa kana sirriitti waliin ilaalaa waliinis mari'achaa deemaa jirra. Rakkoolee kana dura ture sana tootaalii keessaa baanee amantaa jedhu hin qabnu. Rakkoo nammarree xiyyeeffannaa barbaadu. Rakkoo kalee seenaa goone qonnaan bulaan ammarraa kaasee sirriitti ijaarame waan argate sanaan sirriitti dinagdee keessa galee inni irree investimentii keessattis qooda isaa bahaa akka deemu qoodas fudhachaa akka deemu investimentii dhufu misooma naannoo isaatti dhufu kanas karaa sirrii ta'e sammuu qulqulluu ta'een miira fayyadummaa uummataatiin yaada akka inni deemu hubannaan kennamaa jiru hubannaa gaariidha jechuun danda'ama.